Cyrus.com. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoonni kiyya warroonni chaayinaal web jalatti argamtan hundi keessanuu baga jiraattanii. Har'allee deebine ka. Waa hedduu walitti qabee isinii deebi'ee waa hedduu jira. Waan ajiib nama jechisiisu har'a agarteetiin viidiyoon guyyaa har'aati. Qajeelan na hordofaa jechuu barbaade daawwattoota fi kabajamtoota kiyya. Kunis maali? Akkuma beektan akka dhiyoo kana wanni wajjin haasaa turre Samiiraa Shoo jechuudha. Mucaa kiyya Abdulaziz fudhachuu isii hin beeytanii jechuudha. Amma mucaa sana eega fudhattee gara guyyaa 15 deema. Guyyaa 15 keessatti barbaadatuma turre akkuma isiniin jedhe sanii icciitillee barbaadaa turre jala deemaa turre hedduu kana turbe kana keessa qabsoo guddatti jirti. Isiidhaa fi Sayyituu waliin taanii jedhanii qabsoo guddarra jiran jechuudha. Mucaa haga nu jalaa miliisanii fi asii magaalaa kana keessa akka isaan baasanillee isin himee jira. Akkuma san naannawa isaan jiran agartee naannawa isiin baaftee bira jirtullee ammaaf irra geennee jirra jechuudha. Nullee guyyaa gabaabaa keessatti ilma keenya harka keenyaan gaannaa. Inshaallah ammoo akkuma isiniin jedheetiin kaleessa sodaa qabu sanitti har'allee isiin suni mucaa sihirii itti gochuudhaan mucaan wuma inni haasawuyyuu inni asbaariqaa waan arge haasaa wanni inni haasawu waan tartiiba hin qabne wanni inni haasawu agarteetiin waan agarteetiin ilmoon takka haadhaa fi abbaan itti faajjee sadarkaa kanaan geette osoo hin ta'in haala agarteetiin dhukkubsateetiin dhukkuba keessa jirutti akkasitti asbaariqee haasawu jira jechuudha. Haasawa isaa sanillee boodarra dhaga'uun ni mala dhageettanii. Itti aansuudhaan Samiiraan akkuma asii olitti agartan kana suuraa bakka isaa naannoo mana isiin itti jirtu isinii maxxansa asirratti agartan jechuudha. Samiiraan mucaa akkasii fudhattee manarraa jijjiirattee mana biraatti galtee edaa isiin achi fuutee mucaa mana Sa'id geessitee mana Sa'iditti awwaaltee saniin boodatti Sa'idillee nan kaarijuu booda jarri kun yoo kana argan taate na qabanii yoo na qaban rakkoo biraa keessa seenaatii mucaa kana bakka biraa haalaallu jettee isiillee isaan mari'atteetiniin kunnoo deemtee akka isin agartan kana waashaa kana keessatti yookaan ammoo bosona gaara qilee kana keessatti galte jechuudha. Namni tokko osoo sirnaan waa godhu taate osoo sirnaan waa fudhatu taate wanni bosona kanatti nama galchaa takka hin jirtu jechuudha. Dhugaan keenya baatee jirti. Dhugaan keenya akka isin itti baate akkuma rabbiin isin agarsiisu kana jechuudha. Kaleessa wanni waa jennuufillee wanni waa to'attunuufillee wanni agartee daawwattoota fi kabajamtoota keenya harka laatuu dhabneefillee waa hedduu dhabneeti. Waa hedduu obsineeti. Malee usneeti miti. Asirraa kaatee mucaa kana wanni isiin achi isiin geessiteetiin bosona san keessa isiin geessiteef maalii jechuun keessan hin oolu. Dhugatti abbaan Abdulaziz yookaan ammoo weebtuun mucaa isaa kana soddooma dhabaaf yookaan ammoo isii tana kennuu dhabaaf isiin tun baqatteenii mucaa kana bosona kanaan seennatte moo Samiira mucaa dhimma biraa mucaa kanarraa qabdiin ammoo walumaan laalla jechuudha. Isinillee haga ilmoon namaa tokko tilmaama mataa keessan keessa galchatanii laaluu ni dandeettan jechuu barbaadeeti. Ilmi namaa tokko nama tokko yoo fudhate intala takkaa yoo kabutan taate namatti hin galatan mana namatti hin butan gosa namatti hin galatan mana maanguddootti hin galatan malee namni intala takka yoo fudhate iyyuu bosona qilee kana keessa hin taa'u hin galuun jechuudha. Wanni qilee kana keessa nama teessisaa hoo maal? Wanni qilee kanatti nama fudhachiisaa hoo maal? Dhimma qabdi jechuudha Samiira. Dhimmi isii ifa gala. Adda isiin goone Sa'id waliin waan kana dalayde. Sa'ituu wajjin waan kana dalayde jechuudha. Samiiraan kaleessa wanni isiin jechaa turte Abdulaziz na jaalatee na jala deeme. Kaleessa osoo ani Faarisiin hin fuudhiniin dura osoo Faarisiin waliin fuudhiniin duratti na janaajjanaa ture jette. Na janaajjanaa tureet kasilaa isaan wal fuunu nasiibni kenna walitti dhufuun dhoggee Faarisiin heerume. Amma immoo Faaris na jalaa deemnaniin Abdulaziziin fuudhee jechaa turte isitu miidiyaa kanarratti bahee haasaa tureera. Ammas ammoo ufii na jala deemee na jaalateen na jala gale. Abdulaziz si jaalatee si jala gale. Kalee eega si janaajjanaa turte eega si garteetiniin Abdulaziz si jaalatee kasi jala galu taate
maaltu akka bineensatti bosona si galche? Maal rakkate? Kalee akkasichaa turte. Har'a ammoo ifa galatti baatee ani Abdulaziz wanni fudheef jaaladheeti miti. Jaalatamtoota fi kabajamtoota kiyya jettee miti. Isinitti fakkaatti Abdulazizin jaaladhee ani mucaa daa'ima kana maalitti godha? Jaaladhee fudhe waan seetanii qabeenya kiyyaa fi Faarisiin ka abbaan isaa abbaan Abdulaziz Faarisiin na jalaa fudhateefin Abdulaziz bakka sanii qabadhe. Hin abduubde jechuudha. Hin ukkaamsite jechuudha. Afaan biraati. Ukkaamsiteet mana hawwaalaa kaatte. Abbaan Abdulaziz maallaqa yookaan Faarisii yoo inni kana deebisu taate mucaa isaa hin deebisaadha alaaman isii. Qabsoon isii guddaan kana. Qabsoon isii guddaan Samiiraa kana fakkaata jiran. Gara kaaniin as deebiteet ani soddaa isaaniitiiti. Sila soddaa isaan jedhamu. Eessuma isaan jedhamu. Maal isaan ooma takkaa naan hin jedhin waliin bahin maal naan jechuu barbaadeet hattuu maal naan jettan. Namni sadarkaa uumatuun hin gahin maal naan jettan. Ani siinaa jedhu dhagee yoo aqliin kasi dalagu taate anas siin jedha. Faaris obboleettii dhale anaaf eessuma biyyee waraabdeen finne bishaan waraabdeen finne. Namni Faaris hin baase ana gurra si colo kalee siime ar'as siima dhagee. Ana wanni inni baasif ana eessuma ana baase maal barbaaddeera? Gabbar kam gabbartee fuute? Zamanaafuu dhalatu dhiira gabbaru jira gabbartee itti. Ar'as ammoo sanyii ta'e na sawwan barbaaddeef jecha sanyii san qadhaabachuu barbaaddeeti Abdulaziziin fudhadhe. Ka jettu daa'imandii jechaa turte. Daa'imandii ilmi kee anaaf daa'imandii. Siifillee daa'imandii hin ta'u. Siif hin ta'u kana beeku. Abadan. Mucaa kee wanni itti barbaaddeef shaffatuuf barbaadde shaffatutti jirtaa. Rakkoo miti. Akka dhamaafte kanaa yoo ta'e akka dhamaafte kanatti nafu ilmi kiyya. Wanni itti beekuu qabu. Akka ati dhamaafte kanatti hin hafu. Maallaqaa fi daaba narraa fuuteet yoo ragaa natti qabaatte yoo ragama takka natti qabaatte ragaa inni fuudhee maallaqaa fi daaba narraa fuudhee Faarisii waliin manatti galateen ka jettu yoo qabaattu taate as baasi. Fidime qabatamaan fidas. Gaafsan waan kee haqa keeti sii galcha. Waan hin jirre dhoqqee hin jirre namatti hin dhayin. Kijiba hin jirre namatti as hin qabin. Kijibni ka akkanattuu mataas zoorseetiin waan gootuu fi waan dalaytu si dhogge kana. Maallaqa kaleessa saniif jecha maaliif jecha kun osoo kanan ta'in hawwaalaa buusi jedhe. Yoo hawwaalaa buusi ilma kee qabadhee maallaqa qabda. Maallaqa si quba qaba. Dhuga. Daaba sitti quba qaba. Maallaqa qabda abbaa qabeennati. Maallaqa naa buusi yoo jettee akka nama hawwaalaa nama taarifa dhufu hawwaalaa nama buusisuu barbaade san yoo ka ta'u taate. Akkas jedhi as bahi na gaafadhu. Siif dabarsaafi siif hin dabarsu sun ana galti akkatti sii dabarsuuf akkatti siin dabarsinillee guyyaa sani malee kijibaan waa irraa qaba jettee ka ati fandaatumtu kun nama akkasitti sodaachisanii yookaan ammoo maqaa akkasii san buusanii fi waa irraa fudhatanii miti ani. Kuni gurra siyaaseenu jechuu barbaadeeti. Osoo jabduu taate osoo akka dhaadattu san taate maaltu magaalaa si baasee bosona si galche. Namni soddaa ta'uu barbaade tokko bara namatti soddoomu maanguddummaa ergateet maanguddummaa eeyyameet abboo jaaladhee nama kana fudhefaa jedhee onnoo jedhe. Akka san hin taane atuu keessaa baate ani wanni barbaadeef kunuu gaara kana galeef nageenya kiyyaa fi agarteetiin hin qabeenya kiyya kakalee na jalaa fuudhan san ilma isaanii bakka san qabadhee saniif isa qabadhee bosona kanatti galee gaara kanatti galee bakka ta'uun kun bareeda jechaa jirta. Ka gaafa ka ilma kiyyaa yoo taate kabajamtoota fi hordoftoota kiyya
mucaan kun waan inni haasawu rabbiin isin haa agarsiisu. Warruma kiyya sanuun barbaadu jedha. Ilmi abbarraa fi haadharraa dhalatee kabajaan dhalatee guddatee sadarkaa kana gahe haadhaaf abbaa hin barbaadu bakka hin baddalamitti waa takka hin ta'initti hin rakkatanitti hin dheebotanitti hin daarinitti kana hin jedhamu hin jedhu yoo dawaan akkana goote malee yoo dawaan nyaachifte akkan isa godhe malee yoo sihiriin isii itti goote akkana godhe malee ani sihiriin beeku jette. Ka sihiriin beekne mucaan kiyya maas barga waan biraa dhiisi. Kutaa 11 irraa kutaa 12tti taree waraqaa sannaa ergaa jedhiini haati Abdulaziz naa haa ergitu. Mucaa kiyya na barsiisaati hin barsiifne. Mucaan kiyya barana yuunivarsiitii seena. Amata tokkoffaa barachuuf deema jechuun afaan Arabaatitti jaama'aa jedhanii. Jaama'aa bara tokkoffaa barachuuf seena malee kutaa 11 irraa 12tti taruuf hin deemu. Kunuu dogongora. Kana asbaariqummaa waan wallaaltaniiti asbaariqaa haasoytan. Sigalaan waan kana taateef tartiiba keessaa baatee jirti. Isiilleen itti dhufti gama kaaniin ammoo kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya. Ani dhimma Abdulaziz kaleessa intala dhalaati isiisaniif akkas taate irraa natiisaa turan jechuudha. Har'a ammoo kakaleessa ani abukaatoodha. Abukaatoo isiiti. Isiidhaaf mirga isiitiif hin dhaabbadha. Samiiraa gargaara jedhee viidiyoo waraabee nurra gadhiise. Har'a ammoo inuma as baheetu samiirumaan gaafatina ana gaafadha. Namnummaan Abdulaziziin samiiraa kenne anatu isin jalaa baaseetiin samiiraaf kenne jedha. BBC'n tokko asirra. Kalee Muhammi har'a ammoo BBC bubbisaa jira jechuudha. Inumaayyuu maal jedha ilmi ballageeti jira amata 15 eegataati ballagee jira mirga qaba mirga ilma kiyyaa sinnaa eegaa si beekaa. Mirga ilma kiyyaa ana beeka malee orminaan beeku. Bakkuma agartan dhalaa agartanitti mana agartanitti bareeda agartanitti nuti isinii beeka nuti isinii akkana godha ana isinii jira minxisiyyoo midrishiyyoo kana waan si macheesse akka haraqeetitti agarteetiniin farshootitti si keessa ol wacu kana ana beeka si keessaa gadi raruuf ta'a sayid si keessaa hin baas maaf gocha samiiraa barbaada namni hin barbaadu si yam baga si arge dhiirri dhiiraan lolti dhiira akka kiyyaati loluudhaaf qophoodha halkan takkan bulu. Mukatti si fanniseetiin ilma kiyya sirraa fuudhaan. Yoo barbaadde deemitti gali samiira ilma kiyya naa galchee. Yoo isiif ka dhaabbatu taate. Keeyyata kamtu akkasidha. Keeyyan ati baratte sun. Keeyyan ati barattee kaleessa ani Muhammii isiitii jette sun. Har'a ammoo asii as deebitee amata 15tti fuudhuudhaaf mucaan ballagee jira samiira fuudhuu hin danda'a. Baga fudhatte jettee as baate sun keeyyata kam baratte ati? Keeyyata kijibaa. Kana achirratti as booteetiin namaan dogongorsitaa? Kiyyaaf kee gabaabadha. Sa'a gabaabaa keessatti guyyaa gabaabaa keessatti waan anaaf sihu akka dhiiratti walitti dhufnee walii waa jennu yoo atillee akka isiisan bosonatti galteen alatti yoo magaalaa kana keessa jiraatte wal agarra walitti dhufna. Keetillee achitti balbala tokko kan biraati. Oromoo waan jettee jiran dhukkubni si ajjeesu hin jirre ka gadootiif ka galataa addaan si baasee jettee jiran dhuga. Ani eega mucaan kiyya asii mana kanaa bahee maanguddummaadha jedhee shabaleetu maanguddummaa isin hedduutti ilaalla intalli sunillee teenna atis keenna ilmis keenna abboo rabbii sodaadhu. Rabbii si qabne maali si qabe dadhabee jennaan aakiran haadha sabboontu intala kaleessa kabajaa walii qabnu intala kaleessa agartee jiruuf jireenya magaalaa sana keessatti walii qabnu isii tana biran kutanii intala dhalaati isii tana bira tarkaanfachuu hin danda'an isii tana gara kaaniin haadha mana warraa isaatiin qajeelatti wal beekan jechuudha isii tana fideenatti dhufee
akkuma gaafa dura agartanii viidiyoo isaa irratti haadha ilmaati haati mana kiyyaa dadhabdee utaaltee argaa eega baate asitti lamuullee nuti deebi'anii guyyaa lammataallee abboo rabbii jedhaan dhaabadha aleeyya na qaba ilma keessan anatu qabee isinii fida anat isii harkaa fuudhee isinii fida guyyaa lamaan kana keessatti ana isinii fida nuun jedhee abdii nu kutachiisee nu biraa deeme. Ilmi namaa tokko rabbii gaditti namuu kabaja maanguddoo kabaja eega rakkoon tokko namatti galte maanguddoo dhaabachuun homa jiraati saniif jennee haa ilmi keenya keessan jennee isaanii sanitti obsine itti dhiibe. Asii galee haadha warra isaatiin maanguddummaa na erganii Samiiraa shoo bira deemuu barbaada kootii gannaa kenni harakaatuma isaatu dadhabne gantuu kana maanguddoon biyya kana maanguddoon namni silaa sirna namaa laal namni ilmuma kiyyaayyuu akka hin barbaadan akka mootummaan hin qabsiifne akka Samiiraa hordofee guyyaa yeroo sanitti mana isii cabsee isii sanillee isiif sa'idii sanillee walirratti daakee ilmooti yan fudhanne namni na goosise shabaleetu har'as borus ofirraa eega jaarsa reeffa isin agartan kan bakka dubbii argati dubbii daldalaaf ol iga fiiga daldale namni yoo daldale bu'aa jalaa qaba kana sodaattu haati mana isaa wallaahi billaahi hin dinqisiifadhe haadha mana isaa san sii ta'u kana hin deemtu Samiiraan ilmoo daa'ima fudhatte si maal godhinna si maal gooti hin deema taanaan ilmaan keeti narraa guuradhu waraqaa kiyya adii naa kenni jetteen jechuudha. Ejjennoo beeki wanna isiniin jedheef ejjennoo dhiiraati. Waan ejjennoo dhiiraa qabduuf jecha murtii isa murteeffatte maaliif deemtee bor rakkachuu irra har'uma rakkachuu wayyaa rakkinna kana osoo argu ittiin deemini osoo rakkinna kana argitu ittiin deemini anallee gama tokkoon forsaa naa kenni ilmaan kee qabadhu narra waraqaa kee adii naa kenni wanni isii jechisiise ejjennoo isiiti waan inni dhaaban qabneef jechuudha dhaqeellee ilma sanillee waan galchuu hin dandeenyeef jechuudha waan dhaqee ilmoo san naa galchuu hin dandeenyeef jecha intaloon bakka kanatti qofa gad dhaabbachuuf waan hin deemneef jecha sillee achiin hambiftii yookaan waan tokko si gooti asiin dura sitti dhaadattee jirti waan kanaat harka keessaa qabda jechaa jirti hin deemtu jettee maaliif wanni kun waan ejjennoo hin qabneef waan kun amma waan namaa yoo qabe waa balleessuu malee waa tolchuun isa bira hin jirreef jechuudha. Namni sadarkaa kanaan nallee gahe ilma kiyyallee fageessee kun akka inni bosona seenu akka bineensatti bosona seenu na goosise shabaleetu walitti dhufna inshaallah yoo rabbi irraa taate hundi keessaniyyuu ani haqaafin lola ilma kiyyaafin lola ilma kiyya isin waan waccisiisu isintu beeka akka na fakkaatutti akka waan dhaqiitii informeeshina guuri siin jedhanii dallaala olii gad deemta dallaala maanguddummaa osoo hin ta'in dallaala harka jara keessa akka qabdu kun amma reefsi arge wanni ati asiin deebiteef ilma keessan isinii fuudhuu hin danda'u isinii gaafachuu hin danda'u eega kaleessa hin dandeenye maaliif maanguddummaa jettanii dhaabde maa akka mootummaan intaloota hin qabsiifne maa nu goote oo'ituu sanitti osoo ilma kiyya dawaan nyaatiin akka ani fudhanne maa na goote osoo isiin siirii ittiin godhin maaliif akka ani fudhanne maa na goote rabbii zajaasii haa qaban kanaaf daawwattootaa fi kabajamtoota tiyya aaritu as na fideetiin akkana na ijisiisuu jira dhiifama kanaaf waan itti bu'uuf deemu waan jara kana waliin an ta'uuf deemu isinii fi rabbiillee agartanii du'aayi teessanii na bira dhaabbadhaadha haga gaafa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa naa bulaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.